Ani isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Manan jiruun tureeyyu namatu natti mi akka ibsi shaammakii bira deemu jechuudha. Ibsi shaammakii bira deemee jira bareen arginee mana naan jedhan. Baqa kiwwin jedhe nama sanaafillee deebii hin deebisnee fi ofii kan kootiis baqa angan fiigee gara manaatti dhufutti bakkuman jiruun of wallaale jechuudha. Isa dhugaa waaqaa jechuudha. Baqannaa lakkaa waan eegan takka jechuudha. Waan eegan takka gaafa argan waan eegdu takka yoo ija keetiin argitu baqa akkas taata. Ani hin beeku baqa maal akkan ta'ellee hin beeku. Baqa yoo hin beeku baqa waanuma ta'een tatta'e malee waanuma ta'een tatta'e isa dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee tokkoon gammadee congratulation ibsishaa andamaki baga rabbiin isin gargaaree nama kanaa isin taasisee akkasuma immoo baga ayyaana ramadaanaa sooma hiikaa geessanii hundi keessanuu isiniin jira. Akkasuma makeessishaa baga rabbiin nama guyyaa kanaa isin taasisee ijaa wal argitanii wal bira dhuftanii raawwattanii nama isinii wal bira jiru nu argus kan nu taasisee rabbii galanni guddaan isaaf haa ga'u. Akkasuma immoo nama umrii dheertuu waliin jiraatu rabbi isinaa taasisuu jidduu keessan hamaa fi hamachiistuu gufachiistuu rabbi jidduu keessanii haa balleessu. Gammachuun kan koo daangadhuma darbeessa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Agana jedhee dubbachuullee agana jedhee himuullee hin dadhabe. Kanaaf baay'ee tokkoon gammade baay'ee agana kan hin jedhamne jechuudha. Fiigichoodhumaaniin dhugaa rabbii jechuudha. Fiigichoodhumaaniin dhufee dhufunaan akkana akkasillee hin jenne jechuudha. Bakka viidiyoodhuma waraabuttiin taa'ee na hedduuta kan gammade isa dhugaa. Bakka yoo abjuus natti fakkaate jechuudha. Wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti? Si'a meeqan irra deddeebi'ee viidiyoo dhaggeeffadhee ijoolleen suuraa isaaniitti ni jedhan sila footooshooppii godhaniiti moo dhugaadhuma jedhee ilaalee bakka waan hunda isaa ergan haxxaarree ka'een viidiyoo hojjechuuyyuu dhaffee jechuudha. Maalifin innaa mucattiin illee natti himtu hin amanne bakka. Ishiin illee hin amannetti waan godhu dhabee keessa darbee nin boo'e jette. Isa dhugaa waaqaa jechuudha. Nin boo'e jette jechuun jaalala lama gaafa qabdu akkasitti bakka wanti ati yaadde tokko yoo tasaa akka wanti ati yaadde tokko bakka ati yaadde sana sii ga'u ni gammaddaa gammachuu ilchistee immoo ni boosa jechuudha. Boon kan keessu maalidha? Gammachuu nama sana gammadde daran waan ta'u si boochisa. Kanaaf hedduuta kan gammade isa dhugaa rabbii jechuudha. Hedduuta kan gammade baga waaqayyo nama kana isaan taasisee waa baay'ee keessa dabarsee jechuudha. Namoonni baay'ee waa baay'ee jechaanii turanii mucaan kunis sobeetii jaalateetii miti sobeetii itti taphachuudhaaf akkasuma immoo yoo sobee diraamaa hojjetaa jiranii kan dhugaa miti ijoolleen kun wal jaalatanii jiranii kan jedhan hedduutu jira jechuudha. Nama hedduutu jira. Namoonni waa meeqa jechaa kan turan jechuudha. Amma salphattanii jirtu hundi keessanuu lafatti haftanii jirtu jechuudha. Akkasuma immoo gaafa ibsisaan biyya deebi'ee akkuma immoo direct gara lafa jireenya isaatiitti gaafa deebi'u namoonni baay'een kan abdii kutatan hedduutu jira jechuudha. Bakka makii fi ibsisaan diraamaa nurratti hojjetaa turan malee dhugaadhumaan jaalala waliif qabaatanii miti kan jedhan hedduutu jira ture jechuudha. Nuti immoo warri jaalala isaanii akka dhugaa ta'e beeknu abdiidhumaan guyyaa isaan itti wal argan yookiin immoo guyyaa rabbiin kana jedhee raawwatee isaaniif kaa'ee akka isaan wal argan abdiidhumaan teenyee eegaa turre jechuudha. Kunoo agarree jirra. Namni abdii qabu hin badu jechuudha. Waan fedhee ta'ee waan tokko abdattee waan takka karoorfattee gaafa teesse lafa yaadde sana lafa karoorsite sana hin geessa waan ta'eef jechuudha. Akkasuma namoonni isaan jaallattanii fi isaan kabajan akka isaan walitti dhufan barbaadan baga gammaddanii isiniin jedha. Hedduu takka gammadeetiniin jira. Gammachuun kiyya daangaa kan darbe ta'e isa dhugaa dubbachuudhaaf akkuma ani gammade kana akka hundi keessanuu warreen isaan jaallattan akka gammaddan abdiin qaba. Baga gammaddanii isiniin jedha. Ammallee irra deddeebi'ee baga gammaddanii baga jaalalli keessan sun ija godhatee raawwatee bakka yaada keessanii sana isiniif ga'ee baga ijaan argitanii. Har'as immoo kanaan gahame jennee kan dhiisnu miti jaalalli keenya hanga dhumaatitti isaan faana deemuu qaba. Jaalalli isaanis immoo hanga dhumaa hanga bara baraatitti jaalalli isaanii lalisaa deemuu qaba. Nutis immoo akkuma kaleessa isaan jaallannee walitti isaan jaallannee isaaniif gammannee har'as immoo gammachuu isaanii waliin qooddatu qabna.
gammachuu kaleessa isaaniif qabnu sana jaalala kaleessa isaaniif qabnu sana har'a qannasuu hin qabnu daran kan kaleessa tirra daran kan dheengaddaa tirra caalchisnee isaan jaallachuu qabna malee isiniin jedha. Kanaafuu hundi keessanuu baga gammaddanii warreen isaan jaallatan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namoonni baay'een kan hin boonye jettan hin jirtanii, namoonni baay'een bakka waan jennu wallaalle kan jettan hin jirtanii, dhugaadha waan jedhan nama wallaalchisa. Akkanatti fakkaatutti ibsishaan piraankii taasises natti fakkaata. Makii waan dhageessinatti hin fakkaatu jechuudha. Maaliif innaa dhufee barrii bantuu bakka naati deebistee barrii gadi cuftee jechuudha. Viidiyoo irratti argeetiniini. Viidiyoo sana isiniif hin galcha. Viidiyoo keessan argitanii namoonni baay'een keessan argitanii dubbichi tureera natti fakkaata. Isaan ergantanii jedhanii kaayaa guyyaa ganama keessa natti fakkaata inni kan achi ga'e. Innaa turee jira namoonni baay'een keessan argitanii jirtu. Anaaf hamma sa'aatii kanatti haaraa ta'e malee isin immoo irra dabartaniiyyuudha. Gammaddanii irra dabartaniirtu. Akkasuma immoo waan hundumaa argitanii irra dabartaniirtu. Kanummoo aganaan hin argin kana hin argin jiraachuu danda'a jechuudha. Namoonni baay'een gara online irratti osoo hin dhufin kan turutu jira. Asuma immoo online irra jiru kan social media garagaraa hin fayyadamne jiraachuu danda'a. Anu amma akka carraa ta'e hojiirran ture mana hin turre jechuudha. Silkii koo banee raawwadheen ilaalle. Amma gaafa mucattiin akka carraa ta'e hiriyaa ta'e sana dubbisne irree tureen jira beektanii. Achiin nagaadhuma sii gaafadhee tanan bahee gara WhatsAppitini achiin waan akkasii jira ibsishaan barmakii bira deemee jiraan dhageenyaatti mana naan jette baqa ninnahe makiinaa keessan jiraa ture amman dhufee raawwadhee baqa viidiyoo isaanii yookiin immoo YouTube isaaniirra oguma sana fiigee dhaqee hin jiru YouTube isaaniirra jechuudha. Innaa TikTok irra dhaqee TikTok irra omaan argine achina fiigee FB irra gaafa naqu asli suuraa isaanii jallakkisee jira jechuudha. Viidiyoo immoo hin argine. Ergasii xiqqoo ture gaafa ilaalu viidiyoon isin jira. Viidiyoo isaanis nan argee suuraa isaanis kan isaan waliin ka'anii ta'u jira nan argee bakka ni namani jechuudha. Gaafa sana waan hin jedhu dhabe osoo mana jiraadhee olutaalee lafa dhungadhatee otoo waaqa qaqqabee waaqa dhungadhatee waan an godhu hin beeku makiinaa keessan tureeyyuudha. Bakka achuma taa'ee fizizzi jedhee hafe jechuudha. Suuraa isaanii ilaalee innaa gaafa nama jaallattu argitu gaafa nama jaallattu waan irraa jaallattu sana waan irraa eegdu sana argitu ni gammadda. Hedduu takkan gammade baga waaqayyo nama kanaa isaan taasise. Kanadha kanattaan immoo guyyaa boruu maal akka isaan qabatanii nu dhufanii liibirree seenu ta'ee akkasuma immoo viidiyoolee nu gallakkisu ta'ee isaan eegna jechuudha. Waaqayyo nama jaalalaan gammachuudhaan waliin jiraatu rabbi isaan haa taasisu. Isinirree warreen isa jaallattan ishee jaallattan isaa walitti jaallattan baga gammaddanii koongiraagireessin isiniin jedheetiin hin jira. Hanga waan biraa qabannee dhufnutti nagaa fayyaatti nuuf tura. Jaalalaaf gammachuudhaan nama boruu rabbi nu haa taasisu. Halkan gaarii.